Yoo yaa jennee kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Nuubiyaa Miidiyaa nageenyi badhaadha. Qophii teenya tasora jettu taadhaa tana jalqabnee jirraati. Qophii tanaan eegaa keessummaa haaraa mutii keessummaan kennaa obbo Haayiluu Addunyaa baga nagaan dhutte. Baga nagaan nu eegdan. Eegaa qophii teenya tasora jettu taadhaa irratti waliin sorra jechuudha haala wayitawaa yookiin haala yeroo ammaa kanan irratti. Keessattuu haala hundi keenyaayyuu biyyilleen gadda guddaa keessa turre jechuudha. Ajjeefamuu artistii kabajamaa fi goota Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee jechuudha. Ajjechaa isaa kana wajjin wal qabatee waan waliin sorru qabna. Haala deemamaa ture jechuudha. Mee dura irratti ajjechaa kana egaa warroonni ajjechaa kana raawwatan kan qoratamee beeksifamillee jira. Hanganaa qoratamullee jira. Hanga kanattuu mee egaa gocha kana ajjechaa kana warri farra Oromoo ta'an warri kun jechuudha. Warri amma keessattuu ABO Shanee jedhaman kun mee gocha kana raawwachuudhaan tokkummaa Oromooti farra tokkummaa Oromoo hammeenya tokkummaa Oromoo waan miidhaa hojjetamee jiraati. Mee asirratti maal jetta? Galatooma akkuma beekamu tokkummaan Oromoo waggoota hedduudhaan dura ijaaruudhaaf qabsaa'onni baay'een irratti wareegamaniiru. Tokkummaa Oromoo kanas itichuu keessatti gaheen olaanaa taphatamee sadarkaa amma geenye jirra jechaadha. Iccitiidhumti injifannoo uummata Oromoo iyyuu tokkummaa Oromooti. Oromoo bittinnaa'ee ture deebisanii wal barsiisuu saba tokko taasisuu kanarratti seenaa aadaa Oromoo irratti Oromoon hunduu akka walii galu taasisuun Oromoon dammaqee tokkummaa isaa akkamitti akka eeggachuu qabu biyya isaa akkamitti ijaarrachuu akka qabu waggoottan 50 darban kana keessatti qaamonni adda addaa gahee guddaa taphatanii sadarkaa amma geenyurra geenye jira jechaadha. Qormaata guddaa keessa darbee sadarkaa kana gahee jira. Tokkummaan Oromoo kun gaa keessaaf alaan qormaata adda addaa isa mudachaa tura. Keessaan murnoonni fedhii adda addaa qaban qormaata irraa geessisan mul'ata. Keessaa nan jedhu gaa keessoo Oromootiin jechuu kooti. Alaan immoo humni tokkummaa Oromoo kana akka sodaatti ilaalu immoo innis dantaa mataa isaa eeggachuudhaaf tokkummaa Oromoo adda baasuudhaaf yeroo inni socho'u mul'ata jechuudha. Injifannoodhuma amma galmeessine kanayyuu lafarra harkisaa kan dhufe tokko rakkoo keessooti. Lama rakkoo alaan jirudha. Kan qoraa sadarkaa kanaan gahee haa ta'u malee waggoottan 5 darban kana keessa tokkummaan Oromoo ititee Oromoon keessaa alaan wal dhagahee injifannoo ammarra gahurra argate kanarra gahuu danda'eera. So injifannoo amma argate kanaanis qormaatuma kanas kanaan dura tokkummaa Oromoo qoraa jirantu ammas qormaata kana ta'ee dhufee jira jechuudha. Keessaa akkuma isinii ka'e murnoonni adda addaa fedhii adda addaa qaban Oromoo kana adda adda hiruudhaaf yeroo isaan socho'anii mul'ata. Kana keessaa tokko ABO Shaneeti. ABO'n Shanee dhaaba maseenee hafe dhaaba farra tokkummaa Oromoo ta'uusaa uummanni Oromoon beeka. Kanaanis qabsoo Eertiraa keessatti taasisaa tureen Oromoo murnaan hiree gandaan hiree gosa tokko balleessee quucarsee kan hafe ta'uusaan hin beekama. Murni kun waanuma kaleessa hojjechaa ture ammas qabatee biyya keessatti galee jechaadha. Jijjiirama kana asittis kan dhufee hojiidhuma isaa kaleessaa qabatee waan dhufe fakkaata. Kanaaf murni kun kaleessa bilisummaa Oromoo fi rasaasa tokko ol dhukaasee hin beekne gaafa Oromoon keessaa dammaqee bilisummaa isaa gonfatu immoo gufuu ta'uu jalqabee jechaadha. Kanaaf qabsoo hidhannootti seenee qabsoo hidhannoo kana kan akka bifa haaraadhaan erga Oromoon injifannoo argatee bifa haaraadhaan godinaalee adda addaatti kaampii adda addaa ijaaree keessumaa lixaa fi kibbaa Oromiyaatti socho'aa ture. Sana keessatti badiiwwan gurguddaa hojjete. Takko
waan aadaa fi safuu Oromoon eegganne waan aadaa fi barmaata Oromoo keessatti hin baramne nama gubuu, ajjeesuu, dararuu, fannisuu, jiraatti laastikii kanatti coccobsanii waan akka kanaa badii safuu Oromoon eegganne hojjechaa ture. Gocha kana immoo bifa hidhannoodhaanis magaala keessattis immoo bifa abbaa torbeen ijaaree nama ajjeesuun kunis kan inni kanaan dura baratamee hin beekne jalqabe. Amma immoo keessa darbee dhufee namoota ergama wayyaanee irraa fudhate namoota bebbeekamoo abbootii aangoos haa ta'u namoota bebbeekamoo Oromoo biratti fudhatama qaban ajjeesuu wal qabatee tarkaanfii akka kanaa keessatti galee torban lamaan darbee kana artistii beekamaa Hacaaluu Hundeessaa shaniin wayyaanee waliin ta'uudhaan ajjeestee jirti jechaadha. Amma kanaan ajjechaa kana booda maaltu ta'ee jennee akkuma gaaffii ati kaaftee yoo deebinee walaalle ajjechaa kana booda waan safuu aadaa Oromoo keessatti mul'atee hin beekne waan tokkummaa Oromoo balleessuu Oromoon deebi'ee akka amantiin walitti deebi'ee wal lolu tokkummaa Oromoon akka diigamu kan taasise jechaadha. Bakka adda addaatti amantiin Oromoo walitti deebi'ee akkan wal ajjeese argita. Namoota jeequmsa kanaan wal qabatee 167 du'an keessa 114 Oromoodha jechaadha. So Oromoon kun akkamitti du'e jettee yoo ilaalte tokko amantiin isa tokko irratti ka'ee Oromoon amantiidhaan wal qoodee akka inni wal ajjeesu kan taasise. Gosaan akka walitti deebi'u kan taasise gocha farra tokkummaa Oromootu ta'e jechaadha. Waan saalfachiisaadha. Kabiraa waan Oromoo safuu aadaa Oromoo keessatti mul'anne nama qaluu nama qalanii lafarra harkisuun kun akkaataa uummanni kaan Oromootti ilaalu illee imeejiinsa akka inni badu taasisuu keessatti illee waan saalfachiisaatu ta'e jechaadha. Artistiin kun du'uun waan nama gaabbisiisu waan nama gaddisiisu garuu immoo imeejiin Oromoo akka inni itti badutti sadarkaa kanatti tarkaanfiin fudhachuun waan safuu aadaa Oromoo keessatti hin baranne tokkummaa Oromoo ititee as ga'e illee kan duubatti deebisu ta'uusaa irraa hubatta hojii isaan hojjetan keessa. Dansa gama biraatiin immoo ajjechaa artistii beekamaa kanaa wal qabatee immediately yoosuma jechuudha qabeenya gubuu, konkolaataa gubuu, waajjiraalee mootummaa gubuu, mana barnootaa gubuu, ambulaansii gubuu, tajaajila bu'uuraa misoomaa hunda barbadeessu ture kun kan gubate egaa Oromiyaa keessatti Oromoo biyya Oromiyaa akka gubanitti gama diinagdeetiin Oromiyaa miidhuun wal qabatee asirratti wanni jirtu jira. Akkuma beekamu biyyi kun egaa qabeenyi Oromoon qabu saamicha wayyaanee irraa kan hafe. Wayyaaneen hamma saamee biyya kana hiyyoomsee deeme qabeenyi nuun qabnu immoo shumaafte kana deebi'anii immoo qabeenyaa fi kana immoo shaniin immoo gubeechaadha. Wayyaaneen hamma saamee deeme kan irraa hafe immoo shanee fi ergamtoonni sanaan wal qabatanii deeman immoo qabeenya mancaasanii jiru jechaadha. Amma qabeenya hin qabnu qabeenyi bu'uuraalee misoomaa balleessuun ajjechaa Hacaaluu wajjin walitti hin dhufu. Mana barnootaa mancaasuu, hoteela mancaasuu, hojii dhabdummaan akka babal'atu taasisuu, bu'uuraalee misoomaa, buufata fayyaa, deessuun itti wal'aanamtu, ambulaansii kun hundumtu qabeenya Oromooti. Qabeenya Oromoo immoo mancaasanii Oromoof hin falmaan immoo hin jiru jechaadha. Qabeenya Oromoo ajjeesaa. Tokkoffaa isaan jalqabuma yoonnaa kaatee ilaaltu Oromoo ajjeesaa dhufan. Gaaf tokko diina ajjeesee hin beeku. Gaaf tokko diina dararee hin beeku. Gaaf tokko qabeenya Oromoodhaaf ida'ee hin beeku. Hanga amma acha dhuftuudhuma deemtee yoo duubatti garagaltee ilaalte Wallagga keessatti eenyutu ajjeefame? Eenyutu gudeedame? Eenyutu fannifame? Eenyutu bineensaan akka nyaatamu taasifame? Eenyutu as buuteensaa dhabame? Itti ilaalte Oromoodha jechuudha. So warri kun Oromoo ajjeesaa Oromoodhaaf akkamitti dhaabatu? Gujii keessatti wanta ta'e ilaalte.
eenyutu dararame, eenyutu ajjeefame, eenyu qalame, achi buuteen isaa eenyutu dhabamsiifame yoo ta'u an Oromooti. Qabeenyi barbadaa'e kan eenyuti? Waajjiraaleen mootummaa Gujii keessatti barbadaa'e kan eenyuti? Bulchiinsi gandaa barbadaa'e daaraa ta'e eenyuti? An uummata Oromooti. Uummata Oromoo irraa sassaabamee kan ijaarame. Ambulaansiin Gujii keessatti gubate kan eenyuti? Deessuu Oromooti, haadholii Oromooti ittiin tajaajila. Kilinikni gubate kan eenyuti? Kan Oromooti. Kun hundumtuu qabeenya Oromoo mancaasuun Oromoo hiyyummaa keessatti gadadoo keessatti hambisuudhaaf waan taasisu. Ajandaan kun immoo kan eenyuti jettee walaaltaa Wayyaaneeti jechuudha. Tokkummaa Oromoo adda adda qoqqoode duubatti deebisuu kan barbaadu diina jechuudha. Diinni keenyuma meeshaa godhate tokkummaa Oromoos diiga, diinni keenya qabatee qabeenya Oromoo mancaasaa jira jechuudha. Magaalli hangubate magaala Oromooti. Magaala kana kan ijaare Oromoodha. Achi keessatti carraa hojii kan argatee hojjechaa jiru Oromoodha. Aadaan magaala keessatti kan babal'achaa jiru kan Oromooti. Amma naannoo Arsii Lixaa fi Zuwaayin keessumaa Shaashamannee wal qabatee hoteelonni adda addaa, jaarmiyaaleen adda addaa gubachuudhaan namni gara 84,000 hojii dhabaa ta'ee jira. Amma hojii nama 84,000 ol duuba immoo maatii hammamii jira jettee olaalte deemee kisaaraan isaa kan Oromooti jechuudha. Magaala Oromoo, qabeenya Oromoo mancaasuun, kiliinika Oromoo mancaasuun, bu'uuraalee isaa mancaasuun kun hunduu gocha diinummaa Oromoon akka hin bayyananne, akka inni qabeenya hin horanne, qabeenya horachuu qofa miti. Abbootiin qabeenyaa Oromoo amananii Oromoo keessatti invest akka hin goone dhorkuudha jechuudha. Kan biraatiin diinagdee Oromoo balleessuu waan ta'eef investimentiin haaraa dhufu hin jiru. Yoo dhufees amantaan qabaatu bori qabeenyi isaan gubataa. Carraan hojii uumamu hin jiru. Teknooloojiin dhufee naannoo keenya keessatti investi ta'uun illee hin jiru. Teknooloojii dhufu kanaan immoo ijoolleedhuma keenya keessatti barate, daa'imman keenya keessatti barate bora abbaa teknooloojii sanaa ta'a. Kunis hin jiru jechaadha. Oromoo dhumtiyyuu abbaan qabeenyaa alaa dhufe tokko akkaataa inni itti Oromoo ilaalu, akkaataa inni itti saba kana ilaalu, naannoo kana ilaalu, amantaa inni uummataa fi mootummaa isaarraa qabaachuu danda'us immoo rakkoo keessa galachaa. Kanaaf abbaan qabeenyaa dura jiruyyuu as keessaa deemaa jechaadha. Kun immoo abbaan qabeenyaa Oromiyaa keessatti dhufee investing godhu qabeenya isaa dhufee ittiin hojjetu taanaan immoo naannoo keenya diinagdeedhaan jijjiiruu hin dandeenye. Biyyaan jijjiiruu danda'u mootummaadha. Walitti dhufeenya yookaan walta'iinsa mootummaa fi abbootii qabeenyaatu biyya jijjiira. Kanaaf qabeenya kana keessattis haaraa dhufus hin jiru, inni jirus gadhiisee deemuunsaa waan hin oolle jechaadha. Kanaaf deemee kan miidhamu uummata Oromoo fi uummatuma naannoo Oromiyaa kana keessa jiraatu waan ta'eef miidhaa olaanaa qaba jechaadha diinagdee keenya keessatti illee. Tole gara gaaffii itti aanutti yoo ceenu Oromoon aadaa qaba, safuu qaba. Aadaan Oromoo kun aadaa sirni gadaa keessaa ba'e addunyaa irratti, Afrikaa irratti aadaa fakkeenya guddoo taate sirna boonsaa biyya kana keessatti aadaa fi safuu Oromoo jedhamii hammatuun ofitti qabachuun moggaasuun beekama. Wanni dhiyeenya kana ta'e immoo waan nama gaddisiisaati. Wanni Oromoo keessatti ta'ee biyyuma Oromoo keessatti ta'ee jedhee waan nama gaddisiisaati. Akka odeeffannoo qabnuun keessattuu Shaashamannee fi Arsii Nageellee keessatti waan gocha farra namummaatti kan taasifame namni akka horii qalameera. Namni gad garagalee rarraafamee jira. Eegaa kun baay'ee waan nama saalfachiisaati. Wanni kun akkasuma gama biraa shaneellee ol qabsiisnee ilaallee wanni shaneen bosona gootuu dhiiraa fi dhalaa gudeeduu dhirsaa kaanii dubartii gudeeduu haadhaan tala ol bira gudeeduu waan sammuun namaan fudhanne godhamaa jira. Mee safuu Oromootiin aadaa Oromootiin dadhabsiisuu balleessuu waan Oromoo hin qabne Oromoo fiduun gochi warri kun maal fakkaatamee akkamitti ibsita? Amma diinni akkaataan Oromoon yookaan haalli Oromoo kun
fokkisiisee balleessee agarsiisuu barbaada jechaadha. Waan safuu Oromoo keessa hin jirre akka ta'u taasisu. Kanaanis uummanni Oromoo kun akka waan bineensaatti akka ilaalamu, waan gocha farranummaa akka godhu, uummata aadaa fi duudhaa bareedaa qabu kana kaan biratti fokkisiisanii dhiyeessuudhaaf waan ta'aa jiru fakkaata jechaadha. Kana geenyee yoo ilaallu aadaan Oromoo maali jennee yoo ilaallu akkuma sila kaaste aadaan Oromoo nama miti biqiltuudhaaf bakka guddaa qaba, bineensa lagaatiif bakka guddaa qaba. Biqiltuun mukmallee akka argetti hin kutu yookaan hin muru. Maaliif uumaaf uumamni kun madaala isaanii eeggatee deemuu qaba, safuu qaba. Akkatti muka murantu jira, akkatti muka guddisantu jira. Muka ol qajeelaa sororoo kanallee muran, muka jajal'aa kana murta malee. Kun kunuunsa naannoo keessatti aadaan uummata Oromoo kunuunsa naannoo keessatti gahee inni qabu agarsiisan. Qorattoonni baay'eellee qorataniiru. Oromoo vaalii Oromoo kana, safuu Oromoo kana inni kunuunsa naannoof qabu. Bifuma wal fakkaataan bineensallee. Bineensa akkaataa inni itti kunuunsu bineensa baduu ga'ellee akka gosa ofiitti illee moggaasa bara. Akka gosa ofiitti gara naannoo Arsii kana keessatti gosatti mogga'ee jiran. Bineensi lafarraa sanyiinsaa baduu ka'e kun gosatti mogga'ee namni bineensa sana keessaa tokko ajjeese akka gosa sana ajjeesetti ilaalama. Kun akkaataa bineensonni kunillee ittiin kunuunfamu kan qabuu fi uumaaf uumama madaala isaa eegsisee kan deemsisu ta'uu isaati kan qabu. Ilma namaa boor fuudhe immoo ilma namaa immoo akkaataa inni itti guddasee kan isaa lammii ofii taasifatu duudhaa guddaa qaba. Guddifachaan kana, moggaasni kana, ilma mixiiti, ilma boojuuti. Kun hundumtiyyuu akkaataa inni itti nama booji'amellee boojuun mirga qaba, mirga boojuu qaba. Erga booji'amee booda gosa galaa jechaadha. Gosa galaa adeemsa mataasaa keessatti dhaqee lammii ta'a. Kun sadarkaa qabiinsa mirga dhala namaallee sadarkaa olaanaatti dur kaasee sirna gadaasaa keessatti kan qabaatu agarsiisa. Amma booda kana waaltu ta'aa ture diinni gaa tokkummaa Oromoo fi Oromoo kana akkaataa bifa balleessanii qaama biraa keessatti dhiyeessee qaamni biraa amma akka inni sodaatu, akka inni sodaatamu, sodaachuu jechaan akka negatiivli akka inni karaa hin malleen duudhaansaa akka waan nama ajjeesuuf ka'e akka waan cakkaanyii wayiitti taasisanii agarsiisuudhaaf wanti ta'aa jiru kun immoo dhiyoo kana mul'achaa dhufe jechaadha. Kun keessumaa gaafa Jawaar Mohaammed gara waggaa lamaan dura gara Arsii imale kana naannoo sanatti waan saalfachiisaa ture jechaadha. Nama reebanii simannaadhaan taasisame, simannaa sana keessatti nama reebanii, nama ajjeesanii, gadi garagalchanii fannisanii kun Oromoon akkasitti nama ajjeesee fannisee ajjeese jedhanii kan mul'isan kun gochuma farrummaati. Isaasittis immoo dheengaddaa ajjechaa Haacaaluu wajjiniin wal qabatee waan nama saalfachiisu, waan aadaa Oromoo keessa hin jirre, waan Oromoo mataa gadi cabsutu hojjetame jechuudha. Qabeenya mancaasuu qofa otoo hin ta'in nama amantii isaa irratti hundaa'anii ajjeesu, ajjeesanii ka'anii deebisanii gadi fannisu. Kun immoo qaamuma maqaballeessii Oromoo mataa gadi cabsuudhaaf aadaaf Oromoo sabaaf sablammiin kaan akka amantaa irratti hin horanne. Bulchiinsi isaas kunuus akkasuma aangoos qabatanii nama ajjeesu, nama fannisu jedhee qaamni kaan immoo akka sodaatu, negatiivli akka isaan sodaatan amantaa akka irraan horanne kana kan hojjetu diina kaleessa asii aangoodhaa qabsoorraa ariinee fi shaneetu walii ta'ee kan hojjeta. Galmisaa Oromoo irraa sabaaf sablammoonni kaan akka amantaan horanne itti yaadanii kaalkuleet godhanii tokkoffaa keessaa tokkummaa isaan cabsu, amantiidhaan walitti deebisu, gosaan walitti deebisu, kaaniin immoo sabaaf sablammoota kaaniin immoo wal dhabsiisu, mataa gadi cabsuudhaaf waan hojjetamaa jiru fakkaata. Kun aadaa safuu Oromoo kan hin ilaallamnee fi Oromoo mataa gadi cabsuudhaaf diinni keessaaf alaa wal ta'ee waan hojjetaa jiru fakkaata.
Gaarii akkuma muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya kana gaaffii fi deebii OBN irratti taasisaniin Oromoo alagoomsuun eessayyuu nu geessuu alagaa Oromoo gochuun immoo fagoo nu geessaa jedhan aadaa duudhaa Oromoon lakkasee jechuudha. Alagaa nu keessa jirru ifi qabannee akkuma aadaa keenyaa moggaasaan irraan deebinu nu ceessa jechuudha. Kun ammoo Oromoo irratti afaan wal deebisuun kun afaan walitti deebisuun kun amantaadhaan gosaan walitti deebisuun kun eessayyuu nu geessisu. Gara gaaffiitti aanutti ce'ee jiraatee wayyaaneen kanarratti ajjechaa artistii keenya kabajamaa beekamaa goota Hacaaluu Hundeessaatiin duratti lola Finfinnee jalqabnee Finfinnee xumurraa jettee yaadannoo garaagaraalleen olola garaagaraallee ibsa garaagaraallee kennaa turte jechuu wayyaanee duuba akka Ijipti yookiin Gibxiin jirtu beekamaa olola garaagaraalleen wanni isiin teetuu hidha guddicha laga Abbayaa kanaa fi uummanni waan san yaaduu dhiisee qalbiin qabeenyaan humnaa irratti hirmaachuudhaan yaaduu dhiisee gara immoo ajandaa diinii nu uumu kanatti akka garagalluu fi mee waa'ee hidha haaromsaa Abbayaa kanaa fi ajjechaa Hacaaluu kanaa wal qabsiiftee shira diinaa akkamitti xiinxaltaas keessatti? Ayyee akkuma tuu kaaste qaamonni sadii waliin hirmaachaa turan jechaadha. Keessumaa hidha haaromsa kana gufachiisuudhaaf. Qaamni tokkoffaan abbaan dhimmaa ajandaa kanaa Gibxi, qaamni lammaffaan wayyaaneedha, qaamni sadaffaan baandaa Oromoo keessaa itti dhalatee jiru kanadha. Qaamonni sadan kun galmi isaanii mootummaa badhaadhinaan hoogganamu kana diiguudha. Kanaaf ajandaa dhimma Abbaay hidha haaromsaa mootummaan ajandaa olaanaa godhateet piroojeektii kana xumuruu qofa otoo hin ta'in gara maddisiisa sadarkaa anniisaa maddisiisu isa jalqabaatti ceesisuudhaaf baran bishaan kuusuu qaba. Hanna kanaan dura wayyaaniin karaa meeteekii raawwachaa jirte qorannoodhaan akka keessaa hafu taasisee piroojeektichi saffisa olaanaadhaan waggaa kana keessatti sadarkaa olaanaa ga'ee bishaan kuusuudhaaf yeroo inni qophaa'aa jiru kanatti dhimmoota gurguddaa sadii abbaan Gibxi fayyadamtee gufachiisuuf tokkoffaa karaa humnaan mootummaa Itoophiyaa kana sodaachistee bishaan kuusuurraa dhaabsisuudhaaf, lammaffaan dhiibbaa dippiloomaasii taasisuudhaaf, sadaffaan immoo lola keessoo kaasuudhaaf kan isaan itti deemaa turtedha. So dhimmoota jalqabaa lamaan irraa akkaataa isheen itti deemaa turte keessaa dippiloomaasiidhaan gara mootummaan Itoophiyaa mummo'ate maaliif kanaan dura ajandaan isaa IMF fi Ameerikaan qabatanii turanii sana keessaa ajandaan isaa IMF fi dhimma Ameerikaa irraa baasee gara gamtaa Afrikaatti deebisee dhimma Afrikaa keessatti raawwatu jedhamee Ijipti immoo kanan barbaanne gara IMF fi World Bank fudhachuu deemte asirraan dhiibbaa dippiloomaasii keessuma gara gamtaa Afrikaan irratti taasifameen karaa dippiloomaasii mo'amteetu jirti. Karaa humnaa yaammoo yaaluunis hin danda'amu. Tokkoffaa argamiinsi isaa, lammaffaa Itoophiyaa fi hariiroon Itoophiyaa fi Sudaanii fi Sudaan kibbaa wajjiniin qabdu cimaa ta'uusaa kanas kaalkuleet gootee dhimmi humnaas hin baasu waan ta'eef carraan ishiin qabdu lola keessoo kaasuu qofa jechaadha. Lola keessoo kaasuudhaaf immoo haalli mijataa ture tokko dhimma wayyaaneeti, lama dhimma baandaa Oromooti. Isaan kana fayyadamtee qarshii hedduu itti dhangalaastee fulbaana 30 booda 2013 mootummaan hin jiru jedhanii fulbaana 30 kan deemaa jiran wayyaanee KFO fi shanee ture. Sun fulbaana 30 fedhii fi dantaa Gibxi eegsisuu waan hin dandeenyeef waxabajjii 30 yoo taasiftan nag fayyada. Maaliif isaan adoolessa keessa bishaan kuusu sin jeequmsa fulbaana 30tti yoo kaastan nun fayyadu. Kanaaf ani kan isin gargaaruu danda'u jeequmsa keessoo yoo waxabajjii 30 dura kaastan qofadha kan jedhu irratti ergama akkasii fudhatanii deemaa turanii. Waxabajjii 30 kana keessatti immoo fulbaana jeequmsa Oromiyaa dirree waraanaa taasisu kaasuudhaaf immoo
nama miira uummataa keessa jiru kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa namni uummanni Oromoo akka agartuu isaatti ilaalu eenyudha jedhanii itti yaadanii Hacaaluu ajjeesuudhaan murteessanii Hacaaluu akkuma ajjeesaniin ganama ka'anii humna biraatu ajjeese nafxanyaata ajjeeseedhanii fireem godhanii Oromoo fi Amaara immoo walitti buusuudhaaf kana keessatti bu'aa siyaasaa argachuudhaaf haala isaanitti deemantu ture jechaadha. Kanaaf Finfinnee keessatti jalqabnee Finfinnee keessatti xumurraan ajjechaasas Finfinnee keessatti raawwanna. Erga ajjechaa kana raawwannee booda immoo nafxanyaata ajjeesee uummata Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa magaala Finfinnee kana keessatti finna reeffa isaa guyyaa 10 Finfinnee keessatti tursiifnee guyyaa 10 kana keessatti immoo mootummaa qabannaa kan jedhu irratti deemaa turanii jechaadha. Kana ani isaan wal taasisee deemaa jiru. Deemee dantaansaa kan mootummaa Gibxi tajaajiluudhaaf kan isaan diizaayin godhanii deemuu argatte ta'uu isaati. Erga ajjechaan kun raawwate immoo mootummaan Ijipti keessumaa mootummaan Gibxi aangawoonni isaanii maal jedhanii jettee yoo laalte wal quunnamtii isaanii baandaa fi wayyaanee wajjin qaban hubachuudhaaf ministeerri haajaa alaa biyya Gibxi Itoophiyaan kana booda hidha kana xumuruu hin dandeessu ajendaa mana keessaa kennineefirraa Itoophiyaan kufuuf deemti jedhanii haala isaan tiwutarii irratti barreessantu jira jechuudha. Kanaaf walitti hidhatee kan deemuu fi dantaa biyya alaa eegsisuudhaaf kan deeman karaa qaxxaamuraan immoo yoo aangootti deebine jedhanii kan hojjechaa turan ta'uu isaatii kan asirraa hubattu Gibxi ajendaa kana. Sana booda chaanaaliidhuma televezyiinii isaanii illee kana Utelsat kan ture Dimtsi Wayyaaneen OMN Tigraay televezyiiniin kallattiidhaan gara Naayilsaatitti jijjiiran. Naayilsaat kan immoo kan Gibxi tolaan ispoonsar isaan taasiftee propagaandaa Oromoo Itoophiyaa fi mootummaa Itoophiyaa irratti deemaa jiru kanallee ispoonsar gochuudhaan televezyiinoota kana sadan Naayilsaatii irratti tola ispoonsar taasiftee propagaandaa diigumsaa Itoophiyaa irratti oofaa jirti jechuudha. Kan humnoonni kun sadan karaa wal hubateen hojjechaa jiraachuu isaanii irraa hubatta kana. Tole bareedaadha. Qophii soraa ta'ennataadha raawwannee jirra. Gabaabumatti waan haala dhiyeenya kana torbeen lamaan kanatti bana kana ta'an gabaabumatti bifa kanaan sorree jirraati. Keessummaa keenya taatee waan qophii hadhaa ta'ennata soraa tana callaa fi huura addaan sorree fi guddaa si galateeffannaa yeroo biraatti immoo yoo si affeerra kan dhuftu abdii qabnaati. Keessummaa keenya hadhaa teetee waan dhiyaattee fi horii bulii deebanii galatoomaa sinillee. Tole kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota qophii soraa qophii ta'ennataadhaa tana tanumaan hobbaanyee jirra. Yeroo biraa sagantaa biraatiin walitti deebinatti hangasittuu aga badhaadhaa irra tura.